hojjettee qarshii liqiidhaan biyya Arabaa oofnee buukitti baattee dhufte jennee otoo eegnu mucaa dugdatti baattee dhufte jedhe maatiin. Akkuma nama kamiittuu hojjettee ifaajjee dafqitee ofiishee fi maatiishee jireenya bashaashaa yookaanis tolaa jiraachisuun hawwiishee guddaa ture. Seenichi akkasi. Mucaan kun Saaraa Muhammad jedhamti. Dhalattuu godina Bunnoo Baddallee aanaa Coraati. Bara 2007 maatii fi firoottan isheen eebbifamtee haati fi abbaan ishee takka adda ishee takka boqoo ishee keessa dhungachaa maallaqa walitti qabanii fi wanta hundaa guutanii fi biyya alaa baafatan. Hanga isheen qilleessa yaabdee biyya kanaa baatee iddoo hojiif deemtu geessuttis yaadan geggeessaa turan. Biyyi isheen deemtes akkuma fedhii ishee Saa'uud Arabiyaa ta'e. Egaa achi geesses maatiin isheen hojiif itti galte maatii kabajamaa fi isheenis ogummaa isheen jaallatu turan. Saaraan otuma akkasumaan hojjettu ji'oota 5 lakkoofsiste. Intalli baadiyyaa biyyatti waa'ee jaalalaa quba hin qabne kun ji'oota 5 keessatti waa'ee onlaayinii bartee Imo, WhatsApp, Facebook fayyadamuutti kaate. Otuma jettuu nama suuraa isaa beektu maqaa isaa garuu hin beeknetti qajeelte. Maqaan nama kanaa Saalii jedhama. Dhalataa godina Jimmaa aanaa Sigmoo yoo ta'u achuma biyya Saa'uud Arabiyaa nama jiraatudha. Saaraan nama kana maqaas wallaaltu nama biyya ishee argachuutti guddaa waan gammaddeef onlaayinii dhumaan dubbiste. Innis eega eenyummaa ishee hubatee booda wanta hunda itti himee akka yeroo rakkinaa hunda birmatuuf itti hime. Isheenis gammaddee akka maatii ofiitti waan taate waan gammadde hunda itti himachuu eegalte. Guyyoota muraasaaf eega waliin haasa'anii booda intala kanaaf gaaffin isheen hin eegne dhufeef. Sin jaalladhee sin fuudhee waliin jiraannan gaaffii Saalii ta'ee itti dhiyaate. Isheedhaaf gaaffin jaalalaa kun isa jalqabaa waan ta'eef takka ajaa'ibamaa takka immoo waan isaa wallaalaa qeensa miila isheen seenuu eegalte. Tole sin jaalladhaa haadha manaan siif ta'an deebii Saaraan Saaliidhaaf deebiste ta'eetu mul'ate. Ji'oota hedduuf eega dambalii jaalalaa waliin daakaa turanii booda bara 2008 akka wal fuudhan murteeffatan. Sa'aatiin sa'aatiidhaan sokkee guyyaanis guyyaan sokkee ji'oonnis akkasuma ji'ootaan sokkanii wayitichi ga'ee achuma biyya Saa'uud Arabiyaatti wal fuudhan. Eega wal fuudhanis lachan isaaniiyyuu hojii isaanii hojjechaa waliin jiraatu. Ji'oota muraasa booda Saaraan ulfooftee ulfata ishee abbaa manaa isheetti himte. Amma kunoo oduu gaddisiisaatu dhagahame. Inni ulfaa'uu isheetti gaddee akka isheen ulfa kana baasistu ajaje. Jireenyi keenya ammaaf ganaadha. Biyya eega galtee ulfoofta maatiin maal siin jedha jedhee amansiisuuf yaalus isheen garuu lakki Rabbitu naaf kennee dhiibbaa duubaan dhufu hin beeku. Akka amantii koottis akka lubbuu namaa balleessuu hin ayyamu waan ta'eef hin baasisu wajjinan du'a malee jettee didde. Osoo akkasumaan jirtuu ji'a 8 fixxee salgaffaatti Itoophiyaatti galtee maatii ishee biratti deesse. Eega sanaas waan taate hunda maatii isheetti himtee abbaa manaa ishees biyyaan eessa akka ta'e guutuu isaa itti himte. Deessee ji'a 5 booda Saaliin biyya galee akka ishee waliin jiraatu fedhu hunda itti himee Itoophiyaa dhufe. Maatiin intalaas kana dura Saaliidhaan waan hin argine waan ta'eef gammachuudhaan cidha isaanii qopheessutti ka'an. Meeshaan hundi bitamee uffanni bitamee wanti dubaraa heerumtuuf qophaa'uu qabu hundumtuu qophaa'ee guyyaa wiixataa dhufee fuudha yookiin guyyaa cidhaati jedhamee osoo eegamu guyyaa dilbataa yookiin sanbata guddaa Saaliin gara ishee bilbilee ani sin fuudhuu hin dandeenye ani guyyaa 2 booda Saa'uudittan deebi'uuf jira jedhee itti hima. Yogguu kanatti mana cidhaa kana keessatti buddeen tolfamee horiin qalamee dukkaanni cidhaa qophaa'ee dhaabachaa jira ture. Saaraan yeroo kanatti iyyitee gangalattee boosse of abaarte dhalachuu isheettis gaabbite. Maraachuu malee omtuu isheetti nafne. Saaliin garuu guyyaa 2 booda Saa'uudii deema jedhee dubbachuun dubbii sobaa ta'e. Inni guyyaadhuma wiixataa kana intala ta'e fuudhuuf cidhatti jira. Intalitti lammataa jaallatees cidha godhatee fuudhee gale.
Isas eega fuudhee galee maatiin isaa isheen intalli nuti maatii ishee beeknee qorannee ni kaasiifiine kanaa miti fudhuu badi jedhaniin. Innis intalittii fudhatee mana ollaatti gale. Sana booda Saaraan akka inni durba biraa fuudhee dhageessee kassaste yookiin mana seeraatti dhiyeessite. Sana boodas sa'a 24f mana hidhaa akka turu taasiste. Sana booda mana murtiitti dhiyaatanii akka yaada kennan yookaanis himannaa isaanii akka dhiyeeffatan taasisan. Eega mana murtiitti dhiyaataniif Saaliin intala kana deebi'ee tan fuudhaa dhiifama balleessira jedhee dhiifama gaafachuu fedhe. Isheenis wanta inni ishees maatii ishees godhe hunda himattee akka itti heerumuu hin feene itti himti. Eega sanaa walii kanii innis nama biraa fuudhee ji'aan immoo nyaata fi qarshii kutaa jiraata daa'ima sanaaf jechuudha. Niitii amma fuudhenis halkanii guyyaa mana seeraa wal dhaabu. Daa'imni Saaraa waggaa 2 taatetti. Isheenis takka obboleessa isheen takka immoo abbaa isheen ari'atamaa mana fira ishee mana ollaa ishee bulaa daa'ima kana guddisteetti. Saaraatti jiruun itti hadhaa'eera. Maatiin ishee daa'ima abbaa hin qabne hin guddisnu jedhee sammuu intala kanaa yogguu hunda tuqaani. Gargaarsa ishee ji'aan daa'imaaf kennamu malee gargaarsa biraa hin qabdu. Yeroo hundumaa inuma boossi. Yaada kana kannaan ga'e obboleettii Saaraati. Isheenis achuma biyya Arabaa jiraatti. Ijoolleen keenya biyya Arabaa jiraatan wanta kana dhagaanii akka irraa of eeganiin dhaamsa isheeti. Guyyaa meeqa mana ari'atee mana daadaa ji'a 2-3 teessee isa arrarraa jechuudha. Abbaadhaan waliin galtu sababa sanaa jechuudha. Inni immoo hin fuudhee garuu jireenyi inni fuudhee baay'is wajjin turre laakiin galgalaa ganama kissii wallaabu intala si jaallatee fuudhe sanaa wajjin kunoo haqqi mucaa sana haqqiin hin obboleettii kiyyaa inuma baheef in fuudhe malee aara galfiidhaan takkaan jiraatan galgalaa ganama jaarsummiidhaa kissiidhaa intala si jaallatee fuudhe sanaa wajjin jechuudha. Isiin kan keenyaa amma yoonaa jechuudha siqaa akkamii keessa jirti jechuudha siqaa akkamii keessa jechuudha. Wallahi alallee bahuu kaatee kunoo chaansiin ala akkas ta'ee dhaabbate sila ana labai kala siwaama jedheen indooman viizaa ergaafiin ture siwaama yeroon jedhu chaansiin biyya alaa amma waa'ee kooronaati waan adda addaati akkanatti dhaabbate akkasitti maatii biraallee kabajaa dhabde baqa argite miti eenyu attuu wayii waan nama attuu wayii namni tokko attuu tokko argeenaan ila attuttiin immoo karaa kana dhuftee attuttiin amma yeroo isin karaa dabartullee jechuudha. Yeroo isin ila antala babaluusii ala deemtee ala mucaa namaa fuutee galte. Hordoftoota chaanaalii koo viidiyoo kanaan gadhumaa waan ilaaltaniif guddaa galatooma. Namoonni amma chaanaalii keenyaatti dhuftan baga nagaan dhuftan weelkaam isinii jecha ani caaladha. Chaanaalii kana ammuma subscribe gootanii maatii keenya akka taatanii hubannoo guddaa argattan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin hanga isinitti dhufutti nagaan naaf tura.